Shama arkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa oduu baay'ee nama gaddisiisu lamaan tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Innis inni akkaataa Hilwaan itti ajjeefamterraa obboleettiin odeeffannoo qabdu guutuu nuuf odeessite kana qofa osoo hin taane obboleettii fi abbaan garmaletti dhimma isii irratti walloluudhaan yaada faallaa kaayataa jiranii kana qofaa miti oduun biraa kan baay'ee dinqisiisaa kan baay'ee suukaneessaa ta'e tokko abbaan ilmoo ofii gudeeduudhaan umrii waggaa 24 hidhame ilmoo akkamii gudeede abbaan hoo ilmooni gudeedaa kan jedhu kan gaafii guddaa nuti ta'e tokkotu jira. Egaan kana lameenuyyuu wabii viidiyoo dhaggeeffannee isiniif hinnee jirra. Ragaa keenya viidiyoo irraa argattu. Abbaan tokko harmeen daa'ima biraa haa baatu eegee daa'ima ofii gudeede. Isumaayyuu waan nama gaddisiisu keessa waan hin yaaddamne waan hin tilmaamamne daa'ima baatii 3 mee ilmi namaa akkamitti daa'ima waggaa 3 miti daa'ima waggaa 30 yoo taate ilma ofii gudeedata ji'a 3 tana dhiisiyaa jiran. Bar ummanni keenya haala suukaneessaa akkanaa keessa jira. Ummanni keenya gara jabummaa hangana gahu ilmoo ofirratti jaartii ofirratti maalii ofirratti raawwachaa jira. Lammii ofirratti macarrashaa jara namee mootummaa maal komandare gara jabummaan hanganaa yoo hawaasa keessa kan jiraatu taate sadarkaa kana keessa jirra jechuudha. Kanaaf umrii guutuu yookaan ajjechan itti murtaa'uu kan qabu manni murtii waggaa 24 qofa itti murteesse haa ta'uti ilmoon akka tasaa lubbuun ni jirti miidhama cimaan irraa haa ga'u iyyuu malee kuni haala saniini rabbiin gocha akkanaa ka gurra namaatiif hin tolle kana rabbiin irraa qabu. Dhimmi cimaan ammatti irra jirru maalidha? Obboleettiin Hilwaa kan artistii Taajuu Shurrubbeen ajjeese waan haaraya waan amma dura hin dhagaamin dubbataa jirti. Lammaffaan immootu isuma saniyyuu abbaa isheetii walitti bu'iinsi cimaan jidduu jara lamaanitti uumamee jira. Hanga haboo isiitiin baatutti maaltu jira? Amma dura Taajuu Shurrubbeen yaalii ajjechaa irratti raawwatee kan milkaa'uu fi dhabe fa'aa akka itti himatte nutti himti. Maal jettee Taajuu Shurrubbeen jaalalarraa kan ka'e amma dura wal dhabbee waan uumaniif ollaa yookaan namoota naannoo isaa jiraatan sirbaarra hojii wayitiin qabeedhee sirba heeyyamsiisee sirbi sun garmaletti aa'iyyuu eegee ishee rafaa jirtu bakka ishee raftutti hudhee akka qabeetu dubbatama. Ergasii tattaaffii gooten harkaa baatee mormisii kun hundi ciccitee sababa saniitirraa kaatee kaampii galtee gaafa san sirbicha wanni isiin heeyyamsiiseef iyya adda addaa wayyi tokko akka hin dhageessifneef gocha san raawwate yoo iyya dhageettellee akka naannoo sanitti sirbarra jiranii yookaan cidha adda addaa jiran jedhamuuf gocha akkanaa raawwattee jedha. Inni biraa maal inni viidiyoodhaan wabeeffadheedha viidiyoodhaan isin argisiisa. Inni biraa maal inni abbaan reef akka galuu fi haboon isii akka reeffasii tiran dhaabanneef miidiyaa hawaasa irratti booyaa ture anis gadi isinii dhiisee jira. Obboleettiin Hilwaa immoo deebitee maal jetti? Namni jireenya keenya keessaa nu baase dukkana keessaa abbaan keenya kan quba nu hin qabne haboo teenya tana haboon teenya tuni waan guddaa nuuf goote ajjecha harkeessa harka qaba kan inni jedhee haasa'u kun inni ofii isaatii quba hin qabu. Inumaayyuu Ameerikarraa Jarman deemtee reeffasii kana awwaalsisuuf namni carraaqaa jiru isheedha. Abbaan kiyya hedduu sirriin goonee balleessee jira kan jedhu yaada mormii kaastee jirti. Mee yaadni mormii isii maalidha kan jedhu viidiyoo isiitirraa dhageettanii viidiyoo bilbilaan haasa'ametu jira. Haasaa isaan irratti gochoonni ciccimaan amma dura Taajuun isirratti raawwatee fi Taajuu wajjin immootu jarrummaanuu fira cimaa akka ta'antu dubbatama. Abbaan akka bira jedhee abbaan kan jedhe jarri argoobbaadha jedhee Taajuu Shurrubbeen argoobbaadha nuti Oromoodha jedhee obboleettiin Hilwaa yookaan immootu intalli abbaa Hilwaadhaa tuni maal jetti nuti hedduu fira walitti dhiyaanna jetti. Mee sagalee isaanii kana walumarraa dhageenya jalqabarratti kan daa'ima gudeedan kana dhaggeeffattanii itti aansee immootuyyuu gudeeddaa booda sagalee kallattiidhaan waa'ee Hilwaa irratti dhugaan jiru maal akka ta'e obboleettirraa akkasuma abbarraa akkasuma adaadarraa kan odeeffatame walitti isiniif funaannee jirra. Hamma xumura qophii kanaatti hordofaa affeerraa kootii nagaatti. Godina Harargee Aanaa Gooroo Guutuu Araddaa Yakka Amaanitti namtichi maqaan isaa Abbaas Yaasiin Muusaa jedhamu gaafa guyyaa 24/11/2014 daa'ima isaa tan Sumayyaa Abbaas Yaasiin jedhamtuu fi umriin isii ji'a 3 qofa ta'e haala suukanneessaa ta'een halkan keessa gara sa'aatii
sa'aatii 6 fi hanga 7 jidduudhatti iddoo daa'imni kun rafee jirutti yeroo haati biraa gabbaatu gudeeduudhaan miidhaa cimaa irraan ga'uu isaati ifoomsa. Manni murtii olaanaa godina Harargee Baatis yakka raawwatame kana ragaa hospitaalaatii fi nama bitaa fi mirga ilaaluun akkasumas ammoo namtichi kun yakka raawwates amaneera waan ta'eef dhaddacha gaafa guyyaa 5 2015 ooleen manni murtichaa murtii yakka raawwatame kana irraa ni barsiise ittiin jedhee fi murtii adabbii hidhaa cimaa waggaa 24tiin adabii akka jiru gabaasuudhaan hayat waan dhaggeeffattu bi kana wanni godhi waan dhaggeeffattu bi kana wanni godhi amma itti dhiisisan ayye eenyu feenyu jira amma sibira eenyu feenyu jira جاتلين أديرن خياني جر أديرن خي سرعة في مسجد أخوتي جاتلين أديرن خياني جرن خايني أبان خي يبرن خاي هاي أها خابا خي أبرز خاي جرا خابرة غافة جولة يبرن فجأسي أخوتي جرا إساني نبرة جرا هاي مجيون جولة يبرن فجأسي جرا خينيا مجيون أنا وجين إسي والبرسي سودا مجيون أبليتي هلوا تدو تسني رب رحمة هاغورو في إسي ده يجونا خناف إسي داتي تو جما خنان ياد خنا شو دتجرا خنافو سنيس برودان اللي تاتو رب رحمته هاغورو في يجاو بليتي إسي اللي ربي سحاجة جبيسو جاران أكاسيتي جما ياداتي تبوفنان سنينجا خناف مي حياة مي أما دينيا خنا سوشيال ميديا خنا رتي غيا لما في كنا سجلي أبا خيتي تلي دقيقة جرا سجلين أبا خيتي تيس أكما جروتي تهي حالي ما أنتنا إسين خيسة جرتني في مال فكاتا سلاو غادوتي سلاو ونمراو نفتو نمراو نفتو والله وين أكن جيسي من قبو حالي أبا خيجا خنيس أكن جاجي هياني أكني حاسو جروخنا متي أمتا ديدي ميلما تكا نكوبان قباني هذه رخيجا حاضر أتورتي لين فجأسي ديبيه كنو رجع قردني عندما رجع قرد هذه رخيجا حاضر دوا جراتي نفجأسي ديبيه إني وبا نكابو يجو أمتا ديدي ميلما عمري تناجين جارتي هذه رخيجاتو لينجد دفوتو نقدي ستكيو أقرتلي فوتو إسا أركي إني هلوتين بيخو هلوتي سنبيخو أناس فقفولة خيا سنبيخو إلى عمري تنيا تكا نمبر باني بجي ميكانتا نوتي برباني هلوان نمبر خيجل لي نمو دافقانيتي أكا نمبر بادو بوتي نمبر باني يجو أنا تو هادا غيو أبا دا حقك أبا جي أبا خي بكا جرتو مولدو مجيون هلوا جامتتون آموني تنيا إلموتيتي بكا جرتو سبر جي قد ديستيا أيه تاني قلقلة نافدو وليجو نافدو ولي أتي أنيو نانجي أن حياتي سادمي أتو أنيو جين أنيس إيسي آدمي نانجي أرقاقتو في أتي أنيو جهاد من خيتي أنيو ترتين جين هاتي كابراهيمي نانجي أماتي ينانجي بيتي أكسيتي نباخي يتو أمني أمان ترى أسرت ديفا ما حياة دبيتي وني رانغودا مي أسرتي سيفي مالف جنان أني دورانة تيمتى جرتا سلا أمتا أفغرتيمي وان إنساني سيمبينف إنسان خنا أكغارتي أدباسو فيف سيفي هلوان أبليتين تتدود رب رحمتها هاغورو في إسلامين أبليين هادا في أباتي مو أكامي مو أبليين هاداتي مو أباداتي أبليين هادتك أباتك نولمان بيتشاد هادتك في أبان تكا إسلامين كفتين ولمن بيتشادا ورا وجود أكل كتو وجود تكا أدان باني قويا تكاف هاي إسن أبليين نميك أسلام ولما غلطي أنا جماعة أبليين حالتي يا بيتشادا بيخ أبليين حالتي يا إلمان أفرق أبدي ورا نورا قرقود دا إلمان لما جرا أنا فيه لو أجي إلمان أفرق أبو مخيت راي هندينو أبو مخيت راي أبو مخيت راي دينغ دميدي ومر راي دعى إلمان أنك إنك أبو سجلي ساتس دينغ دم دعى وخيا سجلي سا تنا أمان تنا أمتى ميك أبو دخاتي وني تاتي ما دعيسي أما ميلا ما بود خسجلي تنا دعيني إيجا أمتي يا فيسا إني الدبي إيجا سنفجأسي دمي إلى أمان تنا أمت ديدا ميلا أمتى ديدا ميلا ميشورا
Hada geesse masagaluma abbaa keetiitu. Hayyee taate. Mee asirratti gaa yaanni tokko ni jira wanni abbaan kee asirratti waa'ee obboleetii teetirratti waan tokko waan inni haasawee jira asirratti. Xiqqishoo anis dubbiin na dhibdeetumaan calje maaliif jennaan gaa uummanni keenya kuni waan amma rakkoo deemtu jiruu fi kana wajji wal qabatee gartee miyyoo xiqqishoo yaada tokkoo fi kana yoo niin kan nadheette wal faalleessuuf haadhaa jira isaaniini. Kanaafuu gaa akka waan hin anis isinii kana wajjiin wal quban qabneef haadha fudhachuutu mala. Rakkoo hedduudhaa jira gaamma isaanis obboleetii teeta duute tana gaa silaa isini bilbilanii rabbi rahmata haa godhuu fi gaa isinillee jajjabeessu rabbi isin haa sabbarsiisu jechuudha qabanii gaa tanaa isin jenne gaa waan isaan hin jeeniif gaa rabbuma irratti dhiisna. Gaa anumaatiitu gaa bilbilee isin hin jee gaa mee ati kanarratti maal jettame? waan takka isaanii obboleetii tiyyaa akka waan rahmatallee siif haa godhu naan jenne hatta abbaan kiyyalleen umrii tiyyaa amma 22 keessatti na harkate atilleen haftee jirta yaa ilmoo tiyyaa baga rabbi rahmata siif haa godhu ati immoo na jajjabaadhullee naan hin jenne guyyaa dura waa'ee kana dhageen miidiyaa an rafeetiin ture ganama gizeen ka'u miidiyaa irratti isaa ol bahee dubbatu dhage gumaa ilmoo tiyyaa isaanii narraa ajjeesee maaliidhaa habawwan kiyya warra nu laffe'ee hamuun tiyete inni amma kana ja'uuntu ni saada Ibrahimii akkana raan tuqanne ja'uuntu isiidhaan nu leffee umrii tanaan nu gee baadiyyaa illimitti fuudhee asitti nu darbee muummicha baadiyyaa jaamtu daritti haboon tiyete nyetu nu guurtee nu fiddee nu qaraasistee umrii tanaan nu geesse isiidhaan laffaatee umrii tanaan nu gee isaan akkanarraa harkaan hin xumne ilmaan Oromoo waliin baasanaaf galchaa je inni achi jira inni eessa jira isaaf galchamee eessa jira. Inni jiru biyya dhuga. Nama nu barbaadin. Nu barbaade. Asirratti tabiraatiin ammaas illee masittiin deebi'a. Eega achirraa sagalee isaa tana eega qilleensarra faffacaate. Isinii kana bilbilee nagee isin gaafatee haala isin keessa jirtanii fi kana. Inni bilbile anaa dawwaleef baaba waan akkanaa kana godhu jirtu kana dhiisi. Obboleentiin tanyituun harka kaafiraa jirti. Nurraa fuudhanii gubanii haa awwaalanii haboon tiyya deemtee achi dheedhi. Anaa himee fakka haboon tiyya dheedhi achitti awwaaluu deemtu. Haboon teetuun eessa jirti? Isaan kana wajji. Haboon teetuun emmee isin eessa jirti? Ameerikaa jirti ammaan Jarman seentee jirti. Itti dhaqu jirti ammaan. Hayyee. Yeroo ammaan tanatti Jarman jirti itti dhaqu jirti. Taate. Haboo tiyyatuun haanuu awwaaltu abbaa isaanii wajji dhaabbadhu. Isaanii wajjin agalotoo maaddiin ilmaan Oromoo illee kachitti itti laffe'ee waa'ee kana jala deemu jiru jira. Waa'ee kana jala deemu jiru koomitii akka abdoo fa'aa jala deemanii waa'ee obboleettii tiyyaa dhugaadhaan baasu jiran. Agalotoo maaddiin jennaan na didee miidiyaa waan biraatiin kunoo maallaqaan jechuudhaan waan biraa taa'ee haasa'u jira. Kanaan hedduu takka irraa jiran abbaa kiyya akkana godhateetti illee hin yaadne. Waan kana lama keessa sagalee isaa dhaga'ee. Waan kana mee atis akka ilmoo isaatitti abbaan kee kun yaada kana maaliif fideetta moo ummata achi jiru saniitiitu yaada kana jijjiirsise moo isumaatiitu waan akkanaa kana qaba? Aan akka inni na fakkaatutti ummata achi jiru yaada kana jijjiirsee na fakkaatti. Gumaa harkattaa maal harkattaa da'anii akka yaadachiisan na fakkaatti. Abbaa kiyya yoo gumaa isii barbaadde warri isii ajjeese kun jaaja jiranii dhaqii irraa kafaladhu illee je'een dhaqii irraa kafaladhu. Asirratti dhiigni nu gubee nu affeelee jira jaaja jiranii dhaqii irraa kafaladhuun jee warri isaanii. Hayyee asirratti isinii fi taajuun hangam takka walitti dhihaatamee kana ummataaf ibsime. Anaa fi taajuun wallaahi hin kijibu anilleen baruun qabrii tana bakka obboleettiin tiyya dhaqe dhaqa. Bakka waan hin deemsii mun qabu obboleessi kiyya kan dhugaa ture. Bakka hedduu bakka obboleessi kiyyaa hedduu takkaan jaalladhu ture hedduu takka nama nagayaa ture. Lakka isin gizee hundee bakka rakkina isin. Jechuun firummaa fi kana gama firummaadhaatiif kun akkami isin jidduu ni jira ilmaan adeerranii ilma haboodhaa wanni kan akkanaa kun akkamime kana adda baase. Abbaan isaa ummaatiyyaaf ta'e isuma tiruu tahaaf. Abbaan isaa. Abbaan isaa ummaatiyyaaf isuma tiruu tahaaf. Hayyee. Taajuun akkasitti obboleettii tiyya irratti kun obboleettii tiyya kana galaafate jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti hedduu takka hinaafaadhaan kun yeroo gabaabaa keessatti obboleettii tiyya addunyaarraa galaafate. Hayyee asirratti mee waan takka asirratti haasawni hilwaan haasoytu haasawa lubbuudhaati. Garteemi haasawa akkanumatti namni tokkoo fi lama taa'ee waliin haasawuu miti beete. Haasawni namaa kun ni beeksisa. Haasawa lubbuudha haasawa garteemi namni lubbuu isaa kana bikkaan dhabee
namatti himachuudhaaf waan adda addaati irratti wanni godhaa ture. Ammoo akka ummanni keenya social media kanarraa agartee mi'a haasa'oo ni miti dubbiini. Isaan minaalbaatiin galle ta'a. Ati abaluu wajji kana taatee jaartii namaa maarri waan ja'amaatii jira. Kanarra laalaan uummata keenya kana. Sigalee waan hedduu gabrummaadha waa hedduu tura jira waan ta'eef irra laalu. Mee ati asirratti mee ati asirratti obboleettiin teetuun hilwaan wanni isiin siin jette ni jira. Yaada waan silaa isiin rage wanni isiin silaa seen haasoyte ni jira. waa hedduu jira wallola isaanii irraa hin quba qaba wallolanii turan hudheetti jira duraan waa hunda waan isi godhu naaf hin himne ture lakkaa isii rakkina guddaa keessa mana keessatti illee cafaquu ture jaan sirba itti banee uummata ollaa fi qaada gaafatee sirba itti banee cafaquu ture jaan isiin kana hunda naan himne gaafa hudheerraa naaf himuu eegalte wanni amma sirba kana hayyee wan viidiyoodhaan dawwaltee silkii namaa kana dawwaltee hayyee bar kaambiin jiraan anjette gizee morma isii ilaalu viidiyoon nagarsiistee maaltu kana si godhe naan bar taajuutu halkan bakka rafutti na hudhee akkana na godhe za'aa takka guutuu gaggabeetiin za'aa takka booda beefadhee hangaan hafuura ol deemu kanatti ol deemu kun naaf ol hin deemne takkatti wallahi akkas naan jette wanni inni boo'ee isarratti illee hayyee asirratti isarrallee arrabsee hayyee gaappiidhaan si kan asirratti wanni maantana inni muuziqaa baneef akka ummanni ollaatii fi kun ummanni kun waliin taphachuu jiranii bashannana jiranii haa ja'aniif egaa sagalee si hadhooysuudhaaf. Yeroo hedduu cafaqaan ture lakkaa isiin naaf hin himne yeroo hedduu cafaqaan ture gaafa hudhaa sanirraa naaf himte rakkina isii akka inni isii godhu mana keessatti. Hayyee. Sirba damee ollaa fi qaada gaafateetii jettee hamana keessan na cafaqu. Okay waan kana duuba. Isinis meesinis ni rabbashamte. Hayyee. Ni jira majee usee. Deemi amalakkatiin jeen deemi mangistitti galmeessi jennaan mucaa isaa kana mangistiin harkaa fuuti naan jette wallahi guyya meeqaan deemisee jiin isiidhaan deemi galmeessi jeen illee ni jirti wallahi na diddee bakka dhiisi naan jette mangistiin mucaa isaa harkaa fuuti mucaa kana amantii biraallee godhaa godhanii mucaa kana hin qisaasu anis ilmoodhaan qabaa naan jette wallahi na diddee ilmoon sii kun harraan tana isiin harraata dhugaati bakka dhugaa jirti mucaan isii harra na bira jira. Anis ilmoon qabattee na didde silaa irra guyyaa san galmeessitee wanti kun irra hin ga'u ture silaa numa jennaa maal goona. Dubbii tana duuba namootan duuba ni jirani namootan isa kana isiidhatti ergan ka isaan kana waliin wanni godhuudha waan takka goggodhan maaliif jennaan akkuma obboleessi taajuu dubbatu san immoo akkamime. Namoota hedduu jira hatta Hamzaan hanqa voice illee naaf ergitee jirti Hamzaan Sheejjaabir hanqa hadrisa akkatti torbaan lama keessatti maallaqa isaa kafaliif yookiin akka jaartii namaa takkatti mana deebi'i galii yookiin viidiyoo kee taariikha kee jalaa kaasee hanqa gubbaatti caalama irra gadhiisa jee miseejii san amma yeroo ammaa tana keessatti siif erguu hin danda'a miseejii inni akkana jeesan wanni ati gootu okay wanni ati gootu meesaje san yookaan naafis as ergi yookaan post godhi. Siifin goda garuu an maali rabbiin maalii fi waan kana jala deema jeeti malee guyyaa ni dhengedda dhaabbatee an siree sana na haagalchu naa min jeesanis deebisaa kan nufi dadhabeetii miti voice inni haasawee jira sanillee ergu fi dadhabeetii miti garuu an jazaa'un bimaa kana yaamaluun rabbirraa harkatan jeetin dhiise haqa obboleetiitti yaa ni baasa wallahi lazim arraas baruus ta'ee ni baasa haqa obboleetiitti yaa arrabbittiin dhiise Hamzaanis na dhaga'u yoo jiraate irni harkate inninis namu bakka dhugaa ni seenaa. Namu bakka dhugaan ni seente addunyaa sarara haafu hin jiru. Ammoo garuu inni ati social media irratti hogga ijoolleen takka hogga gaggaafatan ani waan kana keessa hin jiru jechaa ture sagalee isaan waan daddagee anis wanni kun hangam takka dhuga. Maaliif hin jiraanne jiraateetii miseejii hundi harkaa hin qabasin jechuun hin jiru keessa jira. Haddatu ture ni galtamu. An akka ummata nama khaniinan sayin an follow hedduun qaba an Hamzaa Sheejjaabir na beeta waan hin fiduu danda'u aalama irratti intartakkan wanta si godha godhi jetteen dhiira taatu mee gadhiisi jetteen miseejii irratti ni jira mee gadhiisi dhiira taatu waan takkan fiddu ati maaltu si naqetteen mana maaliif jetteen jaasaa jaartii jidduu maal goote jetteen. Amma isa kana taajuutiitu ergegaa isa. Taajuutu ergee taajuutu akka isiin galuu fi dimnaaniin kanaan haddadee akka galtu godhe jechuudha. Kana dadhabanii paasaboora illee fuudhee ergee jechuudha taajuun sababni isiin amma kaan birraatti galte kana fakkaatu paasaboora fuudhee mangisti kanneen aan jette guyyaa kamisaa kan dubbanne. Mangistitti paasaboora ergee booche humaa rakkoon taatu waan takka waan rabbiin jiru malee hin taatu hin jeen. Xabaqaa fideetiin dhufaa naan jee guyyaa kamisaa xabaqaa fideetiin dhufee wajji haasoo naan jee taajuun.
Zaaboota deemtee taajuu wajjin haasawanii turan. Kaan birraa baanii mucayyoo anaanee jaamtu sanii wajjin gadaanis ni jira xabaqtis ni jira haasawanii. Xabaqaan maal siin jee yennaan guyyaa isin yannaaf qabanii naan jette. Guyyaa jimmataattis nagaa itti haasawine. Galgala jimmataallee nagaatti jeeni bulle ganama gizeen ka'ee miseejii katabu akkami nagaa gizeen jeun galgalu zaazaa wal dubbisnaa beetee bargatte gaggabee taajuu dawwalanii na yaamanii mana taajuutiin jiraan naan jette. Wallahi hedduu takkaan aara gizeentiin mana taajuun jiran naan jette bakka hedduu takkaan aara maal achi goote jennaan bar dawwalanii yaamanii gaggabnaan dawwalanii na yaamanii naan jette na dhukkubaa naan jette. Dawwalanii akkamitti isa yaaman manni akimaa achi keessa kaan biqilsa mana akimaa jira sukuuriitti jira maaliif dawwalanii taajuu yaaman akka amma kaisi kanamma dawwaltee yaamte intala achirratti tiktok irratti isii waliin dhaabbattee akkanatti daansii gootu takkaansiya. Intala sanii akkasiimi wajjin jiran kaan biita akka keessa wajjin jiran isaan zaayidee mi'a afurii isii biraa hin baatu. Wajjin gabbahanii wajji wal deebi'an wajji nyaatan wajji ta'anii wajji dhugan. Isiin sun jalaa haftee isii kannite. Anaanoo ilaa ammaan tanaana beeti amma dura sana dubbistee jirti maaliif anaanoo sabrii maaliif naan hin jiin yoo dhugumaan isii waan takka keessa keessi takkallee keessaan qabaatin ture. Isiin sun lammii biyya kamiiti? Ani hin beekne wallaahi afaan Oromootis ni haasoyti afaan olii kana haasoyti hin beekne. Ni haasoyti afaan Oromoodha. Oromoo teenya naannoo Oromoo teenya afaan olii haasoyti. Taate gaariidha. Ammoo asirratti gaa siin amma akkas jee jira obboleettii teetinoo wanni inni jee ni jira yookaan wanni taajuun siin jee ni jira. Taajuun siin ajjeesaa yoo naaf galuu baattee siin ajjeesaa akkanaan si godhaa maaliin si godhaa ati mucaa kiyya ni jaalattaa. Siin hidhaa siin safaa ittiin waanta kana gootee siin safaa minaamin jettiin mucaa kiyya ni jaalattaa waan jaalattuuf jecha waanta kanarran fidduu. Jeen. Ni tureen. Duuba gaammaan tana asirratti dhaamsi ittiin dhumaa kan inni isiniif kaa'ee ni jira. Taajuun. Ana miseejii naaf katabe lakka inni an waan akkanaa wayinsee miseejii naaf katabee toora akka zaa Itoophiyaatti zaa 10 cinaa jechuudha. Zaa Itoophiyaatti. Guyyaa alhadaa gammadaa naan jee gammadi naan jee maaliif akkana naan jaajeetiin dhiiga bochuu teesse naan jee. Dhiiga bochuu teesse naan maaliif akkana jetta jeetiin an kaniin see isiin galteef jirtii mi akka nuti galluuf hin feenu. Akkana isiin galtuuf hin feenu tanaaf akkana naan jee jeetumaan bakka keerin goone dhiisse. Silkii isirra dawwala. Sis maal taate sis maaliif hin dubbanne har'aan tana maal taate hiwayyooyne maaliif mana hamaan dhaqin hin jeen. Waan takka naan deebisne jechuun guyyaa alhadaa waan takka ganamarraa ilaa hanga galgalaatti kan inni barreessuu ture itti dawwaluu ture waan takka naaf hin barreessine jechuudha. Isaas eegas boodarra dawwala hin kaasu miseejii ergaaf hin deebisu waan takka bakka hangalgaluma zaashani kana ni dawwalee naaf hime kan hin dhagee. Akkanirraa zaashan jechuu kan hin dhagee. Ajjeeseeti gaamma dhiiga booyuudhaa teessaa asiin jee. Dhiiga boo'uudhaa teesse naan jee. Amma inni barruu tana suma qofaaf immoo obboleettii teetiin illee ga'ee jira. Anumaaf erge. Obboleettii hin ergine anumaaf erge anaaf obboleettiin tiyya bakka akka nama obboleeyyan biraa hin qabnetti nu lamaan obboleessaas waliif taanee haadhaa fi abbaas waliif taanee wajji wal guddifanne naaf isiin fakkina keenya waliin gaannee waliin umrii kana waliin geenye. Fakkina siin hangaatti rakkina kiyyaniin gaaddaan. Wal dhabbiin isaanii kun hangamta akkasiin fakkaata garuu. Waldhabbiin obboleettii teetiitii fi wanniidhaa kun hangamta akka kataajuudha. Maalirraa kan madde si fakkaata? Waldhabbiin dila kana kaasii waliin geesse hin seene hinaafuma bakka taajuu waan akkana qayyare hin see ani waa hin beekne taajuun akkamitti waan akkanaa dalagaa jeessa muutii keessa ni takkaa yaadee hin beeku akka inni si jaalatu saniin innaa jaalatu waan hin jeessi himu qabu hinaaffaa bakka hedduu takka jaalata amma gaafa isin deemsan isi shanyamuudhaaf hin Addis Ababaa bira ture wallaahi hangdadhe gammade bakka bakka dhufte hin deemin hanqa isin deemtuu naan jaa duraan hanqana hin dhufin halkan guutuu viidiyoo dawwala isin ni rafti ta'an laalaa bula. Bakka hanqas takka hinaafa jechuudha. Halkan guutuu silkii isii tana sagan takka yoo dhaamte bakka ni maraata narra dawwalee eessa hoteelii waan biran jirtu naan jaa. Maaliyaa
فريتي يقول بمجان خد أكنتها مالي فكنتها مالي هنا فانا كنا مالي تكتكنا كنا خنانجي والله أصوي سين ديمين برنا عندتي واني نسبرن جرّي فكنتها جزين أركتي برن نبي إنسان عندتي كنون خالي سيبرا سديتي خالي سلطاني جو هنا فانا جمع ميلت تفوتي أمّا تيسي جرت حركة خيساك دي جزاء إساني ربي نخفلا فتولتي بريتي والله لازم warri isallee hanga kanaan isa gahee yobboleetiitiin irraa galaafate isaan hunda kijiba jidduutti uumanii waan hin jirre kaanii fi kaanii wajjiin harka isaanii jireenya isii xureessan hundi wallahi guyyaa takka dawwaltii osoo isiin hinduun jira jechuu torbaanuma kana keessa way khobaan dhagaamte isaanii hundi bulook na godhanii naan jette khobaan dhagaamee jettee boche inta khobaa maaltu dhagaama namni rabbi qabu khobaatti dhagaamaa hin jeen wallahi laazim loleeni armi waan akkanaa jee inni nisgizee sammuun saayif beeti bakka ifni dhiisa waan sin jeewu kanaa bakka dhiise rabbumatti rabbumachaa qabadhuun jeen wallahi ummaanti yoo ni jirti ummaanti baabbilee taajaa taa'u jirti achi qotteesiin ufetan dawwaleetii waliin naggeessisaan khabira eenyu jira amma sibira obboleetiteeti anumaa jira obboleeyyan kiyya haani summaatii bira jiranii taan yaman jirti obboleetiin tiyya taadha abbaa haanii alumaa jiran sinjeemi warra abbaa biraa jechuu abbaa kiyyaa sun ta'e taan yaman jirtii guddoon hangafnii amma ummaatii bira jirti Somaliland jiraatti turte ummaatii bira taaziyaa taa'u jirti isiinis amma warri na bira jiru adeera kiyyaa abbaa kiyyaa fi ilmaan eessumanii jechuu abbaan kiyya bira nuuf darbee kute ila ammaan tanaa ittiin lafa'ee guddisee qofoon gurguradhee isaan guddisee je'ee kijiba namni akkamitti ilmoo isaa dhabee kijiba hin taane akkami kijiba boruu addunyaa tanarraa galaa hin beeku inni yoo am takkaa sagalee teenya nu dhagee beekaa nu barbaadee beekaa amma takkaa fi baatii jaajee kaliin isaan quban qabaatiin nuti gaa'isa takkaa agarreen beeynu bakka inni jirus takkaan agarre kun uumaan tana isaa ol bee agarree ilmoo isaa awwaallachuu qabamu ilmaan kiyya na awwaalaa bakka isin jirtutti na awwaalaa jechuu qabamu akkamiin namni gumaa gaafata garuu ati yeroo laaltu haalli abbaan kee keessa jiru kuni akkam fakkaata garuu haalli jireenya isaa waan takka waan irraa quban qabneef jecha haala kana keessa jiraata jeetillee wasanuu hin danda'u murteessuu hin danda'u haala kana keessa jiraata jee murteessuu hin danda'u yoo min albaat waan tokko jira asirratti hayat ilmaan dhugumaa yoo hajaan taate ni barbaada ture ilmaan isaa asirratti waan tokko yaadaan kanadha asirratti yoo akhi akka tasaagaa namni biyya namaa jiru kuni rakkoo adda addaatiitu isa qunnama yookaan qarshii harkaraa dhabuuf haadhaatitu jira rakkoon adda addaatu ni jirti maaliif haala biyya san keessa jiru wajjin garteemi waa dhabuuf haadhaa jira beete kanarraa kan ka'e laata waan akkanaa kana wayi jijjiire wayi wanni godha laata yoo qarshii faa harkadhe jechuudhaan garteemi yookaan ummanni isa bira jiru sun yoo maallaqanii harkatte yoo waan akkanaa kana jetteen faa ja'anii wayi karaa deddeebisanii akkas ta'uun malee yoo hadugumaan akkasitti inni rakkatee ilaa ammaan tanaa kanurraa fagaate taate guyyaa naa dawwale sananillee dawwalee fi yaa abbaa kiyyaa kana kaniin jeen ilmootiyaatis naa sabbarinaan jenne an tana arkatee baranis amma na arkatee bar taan duuteemi anis bara amma na arkate wanni guddoon ilmootiyaatis inumaatu wanni guddaan innummaanuu lubbuudhaan ma jiraachuudha wanni guddaan sii galee wanni guddaan inni lubbuudhaan jiraachuudha isuma sanuu sagalee isaa san madhaga'uun keessanuu waan guddaadha maaliif ilmi namaa adda badee yeroo dheeraadhaaf wanni ta'uutu mala rabbinumaatu isuma sanuu mul'isee garteemi du'uma intaluma isaatu san dhageessisuun waan guddaadha beeki garteemi waan guddaa anaa barbaade sanuu anaatu Facebook irra gadhiisee barbaadee arke warra keenya hundaan hin geenye jaa warri isaanii hundi quba qaban waa inni ta'e takkaa warra isaanii barbaadee hin beeku anaa ilmoo ganaa jiraatte obboleetiin ta'e kutti rabbi jannatul firdoosaa kannuuf firiin isii irraa haftee jirti ilmoon isii akkamit jirti isinoo sabbartanii akkamina waan takkanaan hin jenne wanni gootu telefoona isaa keessaan naa ergiiti naatiitu abbaa keessan dubbisee waan takkaan wanni godhe cinaa dhaabbadha
siifin erga ammaan tanaaf siif erga. Bas akkas goona saniin bira kunna rabbiin isumaahu rabbi fayyaa itti haa ta'u sagaluma isaatu achirraa madagamu waan guddaadha beete. Kanaafuu abshir jee humaatii miti haalli yerootis akkana numa godha. Baguma sagalee isaatillee achitti wanni taate beete baga sagalee isaallee wanni taatan dhadhageessan. Asirratti sagalee takka deemu ture tabira sagalee obboleessa taajuudha. Wanni sunoo hangam takka wal faalleessiti moo wanni obboleessi taajuu juu sun akkami hadhugaadha hadhageesseessan. Hedduu dhageeffadheen fixnee ammumaan tanaan reefu namaan agarsiisu ture hedduu dhageeffadheen fixnee. Isaa waan hedduu dhageeffadhee hin turre obboleessi isaalleen ni beekaa sultaana waan taajuun ta'e guutuu beekaa. Sultaani yeroo dheeraadhaaf hanqa gaafa isiin ammaan tana viidiyoo kana almataa kiyyalleen dawwaleefiin sultaan irratti obboleessi kee waan akkanaa jira viidiyoo obboleettii tiyyaa isii qullaa waraabee Hamzaatti kannee Hamzaadhaan haddatu ture irraa dhorkii jennaan inni mataan isaa waan inni itti baase maallaqa haa kafaltuu fi gaafa sanii harkaa dhorka jee. Hamzaa Sheekh Jaabirii Jaamma. Arrabsuu ture. Arrabsuu ture hedduu takka arrabsuu tureen. Eenyu arrabsa amma Hamzaan? Sultaaniitu obboleettii tiyyaa arrabsuu tureen isiidhaanis kafalii anaatu gaheen obboleettii tiyyaa waan akkanaa taajuun harkaa qaba. Irraa dhorkii atis obboleessaa jeetiin irraa dhorkii jeetti dubbadde. Hayyee. Obboleettii tiyyaa wajjinuu wal lolanii sultaanii fi inni wal lolanii sultaanummaan kunuu obboleettii arrabsuu ture. Maallaqa obboleessa kiyyaa ni kafaltaa gaafa kafaltee booda obboleessi kiyya siihaa maal jechuu ture jechuu sultaanummaan kunuu. Sultaan obboleessi taajuudhaaf kun jechuu. Sultaan inni mataan isaatiifuu harka guddaa keessaa qabu takka afaan isa. Ayyee. Eegasiifuu basumaatii miti. Tan sultaanis. Arrabni arrabseen illee akkana sultaan arrabsu jirettee silkii fi wanti iskiriinshuut gootee na ergitee jirti. Ha sultaan hilwa arrabsellee isin harka jira. خلاص سنماتي متي واني خدت مجايو رب رحمته هاقولو في دوامو غونا في مجاني سي ايسي جرام مجان هلوادا مجاني سي انا بيرا جرا يرو دير اداف انا بيرا جرا انا خنتي خدت امانيس ilmoon kama ija ilmooteeti ilaaltu hillaalini ija ilmooteeti ol ilaaltu laalettee asoo addunyaarra jiru hadarana dhaammattee kutte mucaan isii ana bira jira anaa guddisu jiraaf. Inni maanta achi isin bira jira jechuudha mucaan. Ana bira jira har'a Septeembar guyyaa 16 har'aan tana ammatti 5 isaa har'aan tana. Har'aan tana lubbuun jiraattee lideetii naaf godhii naan jettee mucaa kiyyaa piroosesaan fixaa fi niin furadhaa piroosesarratti waa'ee kana faayila keessan ni fadhaa. Footoo kaasnee lideetii irratti ni feesisaa mucaa kiyya niin furadhaa. Jettee piroosallee niin eegalaaf jettee turte. Waan rabbiin deemaniin taatu. Bas wanni gootu wanni isin gootan lidataa fi kana godhina maaliif amantii teenyaa wajji waan wal faalleessuuf. Wal faalleessaa. Akkana jettanii godhina. Godhuuf osoo hin ta'in faayila mucaa yoo baasuudhaaf piroosesa mucaa niin baasaa mucaadhaaf. Saniif yoo ta'e malee dhugaadha. Jettee keekallee mursiisnaa jettee malee amantii keenyaaf faalleeffamaadha waan akkanaa hin goone nuti. Mucaa kiyya nuti waan akkanaa takkaatti isin goonee hin beeknu. Mucaan ni baratamu akkamii inni amata meeqa? Amata 5 irra Septeembar 16 har'aan tana amata 5 isaa. Ni barataa? Amata 5 har'aan tana guute. Rabbiin haa guddisuufi. Abbaan dhufee ilaalamu akkamii abbaan isaa? Abbaan isaatillee silkiidhaan maazarii wajji wal quba qabanii warri isaanii. Abbaan eessa jira silaa? Ni jira abbaan isaatis warra Harramilleeti. Maazarii ummaatiyaa wajjinis wal quba qabanii ni dawwalanii nagee gaafatanii taaziyaa tanallee warri isaanii akka guutuun hin hafne akka jiranii dhufanii ummaatii sabbarsiisanii kutan. Aanallee akkasumas silkiidhaan sabbarsiisan. Akkas taatu gaariidha. Warra gaariiti. Amma kan ganda jiru amma suma qofa jechuudha. Umaatii miti rabbi sabrii siyaa kannu haadhateetiis abbaa keetiis isin hunda rabbi isin haa sabbarsiisu.
silaa'uu duuti karaa keenya gaa du'a akka malee tanaatiitu gaa xiqqishoo gartee mi qalbii nama cabsa malee duuti karuma keenya akka feetetti illee dhuftu isiin karuma keenya kanaaf mucayyoo teenya wanni isin gootan bikka jirtanitti wal jajjabeeffadha siigalee abbaa keetiis iyyaafadha siigalee rakkoon takka takka waan adda addaa nama dubbisuun ni mala irrallee hin laalinaa minaalbaat amma umriidhaanis nama guddaadhaas dadhabbii ifaadhaa jira waa hedduudhaa jira. Dhiifama godheetiif jira waa hunda dhiifama godheetiif hin jira waan fade haa jiru jireenyi isa jira jechisiisuun mala bakka inni jirutti nageetti haa ta'u umrii isaa haa dheeressu an dhiifama godheetiif hin jira obboleettii tiyyaallee bakka isin jirtutti rahmata akka inni godhuuf hin biraan barbaada. Du'aa ima haa godhuuf obboleettii tiyyaallee. Hanka addunyaarra jiru guyyaa takka nu gammachiiseen beeku eega isin duute du'aa ima godhee fi du'aa'ummaan isii isa haadha qabdu. Abbaan kee kun haadha teeti wajji wal dhabbii qabamoo akkamii garuu? Wal dhabdiidhaan adda bahanii na fakkaatti amata 22 wal quba hin qaban. Ayyee. Ati duraan biyya Arabaa kana maturtee moo akkamii? Nuti nu ijoollee Yemen turre sana addalannee nu ijoollee abbaan kiyyaa fi ummaan kiyya wal lolanii halka firdibeetii waan akka wal dhaabanii na fakkaatti akka ummaan tii naamtutti wal qasasanii ilmoodha akka ilmoon isiin fudhattu. Firdibeetiin yeroo nuuf ummaa tiyyaaf kan nuuf wanta goote abbaan kiyya halkan gurraacha isa bira turre ture. Hanqa firdibeetiin isaaf ummaa tiyyaaf hoossantu. Hilwaannis achuma turte egaa? Hilwaan isa ijoolleedha anaatu inumaa irra guddoodha amata 4 hin caala isii isiin umriin isii ammaan tana amata 22 ana amata 25 amata 3 isii caalaa hoyi ummaan tiyya halkan gurraacha fuudhee harka ifkanne jechuu harka ifkannee dirdawaa tana nu fide nu ijoollee jechuu nu ijoollee dirdawaa tana ilma adeera isaa tokko jira isa bira nu facaasee deebi'e ilmi adeera isaa haase hangasu haase ummataaf haase ummanni asi dhageeffachuu jira haase Aye, asitti nu facaasee kute ilma obboleessa isaa irra dawwalee kadadar jiru muummicha Amiin Adam adeera keenya irra dawwalee ilmaan kiyya kootu fuudhii guddisi jeen achitti baadiyyaa ilmi dadaritti achi nu darban jechuu nu waan takka hin beekne haala jalaa nu fuudhanii haabawwan kiyyaa bakka jiru seenanii nu baasanii dadarsi muummicha san seenanii nu fuudhanii nu guddisanii umrii tanaan nu gahan takkaan nu barbaanne jechuu abbaan kiyya ilaa ammaan tanaa ilmaan kun eenyu bira jiranii eessa gahanii takkaan nu jeen jiru jechuu ilaa ammaan tanaa. Wai maal waa goon wanti godhan jirtu takutte akkasi jireenya keenya guutuu waan takka nu gaafanne jechuudha. Kana irratti waan isin ibsu fade ammas haadha hilwaa jaanii onlaayina gubbaarratti haadha hilwaa teetu ummaan tee takkaa onlaayina gubbaarra baateeti isin dubbanne ummaatii yaamta onlaayina gubbaarra jirtu sanis. Hello. Hayyee. Mee? Ummaatii yaamti sanis. Namaatiitu ol baase? Namaatiitu ol baase? Namaatu nama biraa haadha hilwaati jaanii taphoochuu onlaayina gubbaarratti ol baasanii sanis harkeetiin ture. Ummaan tiyya waan akkanaa kana keessaa hojjettu ifii hin beektu onlaayina sanatti zaa'aa ol baatee haasofsan illee hin qabdu. Ummaatiin nyaamti san. Malee suna. Asumaanii namaaf ibsuufan. Akkas taatu gaariidha. Ummaatiin nyaamti. Akkas taatu gaariidha. Galatoomiin sin ja'an gama kiyyaanii wanni biraa wanni ida'attu yookaan dhaamsa biraa ni qabda asirratti. Asirra daamsini nan qabu warri obboleettiiti jala deemtanii komiteen hundinuu ilaa ammaan tanaa habawwan kiyyaa fi obboleessa ilma habuu kiyyaa hakanaadaa jiru wajjin maammaziyaad isaa cinaa dhaabbattanii hundi keessanuu akka obboleettii nyaata teessanitti cinaa dhaabbattanii waa hunda godhu jirtan hundi ilmaan Oromoo hundi qe'isiidhaaf akka dubbachuu jirtan kun hundi galatoomaan isaaniin ja'a. Warri isi dhiyaatan Jarman keessa jiran obboleettii teenya tana amatarraa gibira kafalan jaanii warri qabrii isi dhiyaatan ijji rabbii isin haa agartu nutis qabri galla warri itti dhiyaatan qabrii sanillee dhaqaatii bishaan obaasaa akkuma ilmoo teessanii akkuma obboleettii teessanii laalaati qabrii siisan quba qabaadha as Itoophiyaa keessa jiraattee ijaan hin laalu rabbittiin isin dhiisa quba qabaadha obboleettii tiyyanaaf quba qabaadha kanaan jechuuf fada.
قالوا هركة خيسا قبل هندي جزاهم بما كانوا يعملون تكتكا إسانيتي حقوق بريتي يعني بها هندي سانيني أركتا حتى حمزة شجابر اللين إني سني أركتا وان فتافتي الروان تك خيسان قبو جي خادي بورو قبري إسين سينتخانا إنسان إفسه نما سنت إن شاء الله قبري إسين سنت خنا سنتي تمان قرقي خي قرقي خنا ندقو فتاة إن شاء الله ولا قرر فول ربي درتي ولا قروتا واني سنجو خنما والله وانت كن كابو همزة أكسي حياتي غلطومي فيار كدو ربين إسنها ججويسو ربي سنها صبر سيسو والمان دبني وبليتي تينيا خنافو واني قونو هنجرو أكسي فيا نوتين سنجا غلطومي وان دفتي ميادا خي خنتي أما تيتي سنو ججويسي أكمان سنجي سنقودي بلبل أبا خيتيتيس خيسان نا إرجي وان سنيس فود إيتي هاي وان سنيس فود إيتي متنسي هاي فياتي تاتي